maqaan kiyya Baakalachaati. Guyyaa har'aa kana guyyaa Ramadaana guyyaa 29 soomnee har'a guyyaa Iidati. Iida kana nu kun warri Itoophiyaa keessaa dhufe afaan Oromootiin yaada tokko kennuun barbaada. Amma ka jirru Washington DC keessa. Washington DC keessatti bakkee karaa warra hijraatiin karaa warra farsi hijraatiin bakka itti sagannu amma namni dhufaa jira. Guyyaa kanatti guyyaan kun guyyaa guddaadha. Maaliif ji'a Ramadaanaa keessa namni soomee soomni kun immoo dhugumatti waan Rabbi nu ajaje waan nutti hojjebe keessaa tokko guyyaa kana waa guddaan kabanya akkanumatti guyyaa gammachuuti. Kanatti aansee wanni jechuun barbaadu musliimni addunyaa keessa jiran marri isaaniitu akkasumatti immoo musliimni biyya keenya jiran ka Itoophiyaa jiran hundi isaaniitu baga Iida kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Akkanumatti immoo Rabbiin keenya kan uume ka nu guddise ka nu jeesu ka bor nu kaasu ammallee waggaan nu haa ga'u jennee kadhanna. Rabbiin galatallee galchinaafi akkanumatti immoo biyya keenyaaf nagayallee nu haa buusu, namnillee jaalalallee nu haa buusu. Waan nama biyya keenyatti argame kun keessattuu karaa warra Islaamatiif karaa guddaadha. Maaliif kanaan dura Islaamni Itoophiyaa keessa jiru keessattuu waggoota 27 dabran kana keessa rakkoo guddaa keessa ture. Uummanni Oromootii fi uummanni Islaamallee walumaa galatti uummanni Itoophiyaallee rakkoo guddaa keessa turan jechuudha. Amma rakkoo san keessa Rabbi nu baasee jijjiirran deemaa jira. Jijjiirraa amma dhufaa jiru kana hundi keenyaa karaa dhugaatiin, karaa haqaatiin, karaa dimookiraasiitiin akka namni keenya martuu wal gahee amantii isaatilleen karaa siyaasatilleen deebi'anii immoo karaa amantii isaatilleen karaa aadaa isaatilleen akka jabaatu hundi keenyaa gamaa gamanaan dhaabannee jijjiirraa kana bakkaan gahuu qabna. Akkanumatti immoo waggaan nu haa ga'u. Har'a nuti immoo warri as DC jirru kuni DC qofaa miti masgiinni biyya Ameerikaa kana keessa jiru magaalaa hedduu keessa jira. Achitti namni baay'eetu ammallee salaataa jiranii sagadaa jiranii nullee gara keenyaa warri DC jirru kuni DC keessatti amma sagadaaf qophaa'aa jirra. Kanuma gaa Rabbi waggaan naa ga'uun jedha. Karaa kiyyaa dhaamsi dabarfadhu kanumaan jedha. Maqaan kiyya Xahaa Abdoo jedhama. Oromoo Muslim Foundation bakka bu'aadha. Maqaa saniin haasawaa. Har'a guyyaan har'aa kun guyyaa Iidaa, guyyaa Islaamni hundinuu itti gammadu, Islaamni hundinuu tokkummaa isaatti mul'isu, akkuma biyyatti mul'isan asittis dirree kanatti baanee ummati muslima Itoophiyaa hundinuu musliimoota addunyaa biraa waliinillee taanee ayyaana kana kabajaa jirra. Guyyaan kun guyyaa gammachuuti. Kanuma sin jedha. Ergaan ani dabarsu tokkummaa keenya jabeessuudhaan gubbaadhaa haga dakaatti biyya alaattis ta'ee biyya keessattis tokkummaa muslimaa jabeessuun akkasumas immoo ummatoota Itoophiyaa biraa waliinis tokkummaa keenya jabeessuudhaan biyya teenya dimookiraasii isiin jalqabde kana fuulduratti akka tarkaanfachiifnu fi kanatti immoo wannoon keenya Prime Minister keenya Dr. Abiy Ahmed gargaarsi inni biyya kana gara dimookiraasiitti nu geggeessaa jiru kana bira dhaabbachuudhaan akka fuuldura tarkaanfachiifnu ummata Islaamatiifis ta'ee ummata biyya Itoophiyaati hundaafuu dhaamsa dabarsaa. Kanatti aansuudha kana biraa immoo dhaamsa ni qabu. Rakkoon biyya keenyaa guddaadha, hedduudha. Rakkoo yeroo hedduudhaaf walirratti kuufamee yeroo hedduudhaaf jiru waan ta'eef rakkoon kun guyyaa tokkotti yookiin yeroo gabaabaa keessatti kan hiikamne waan ta'eef suutaan kan hiikamuuf dhawaatan waan hiikamu waan ta'eef kanaaf obsa gochuun wal gargaaraa mootummaa bira dhaabbachaa dimookiraasiin jalqabame kun akka fiixa bahu hundi keenyaa tokko taanee akka gargaarru kana dhaamsa dabarsaa. Fayyaa ta'aa. Guyyaan kun guyyaa gammachuuti, guyyaa Iidati. Iid Mubaarak. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.